السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمت تفور دفتك يا كم نجاجرت في كيسنة جراجرت الحمد لله نجاجرة بكجرت نت نجاني فرح من ربي سنة الحاجراتو كنت كيسنة إدو مبارك سنة جراجرة يا ديفهم إدارة الفيديو جتشوف نام بجنة هذا تقول تكفانا الكوبي دون الكوبي توفان سريف الدو كمالين كوفا كوفا عمره ديمه نشرا كوفا جابات نقب كوفا دو كورونا جراته كورونا دا جدي نمني ندي سوتو نقب الحمد لله على كل حال ربي انما جالت فتنا دبن هنجر ادن نفيس يداني دبي كيست واحد تو تجرا اوف يادتو فيان هنگمك كبجا عبد يادچو بي امبا ملكته يادچو هاتي امبا هذا امبا تو يادچو ربي أكمل قصة سنة أكمل قصة سنة ربي في قلة قلتو واحد دو تجرى يجتو لبي كيسا نبي نجرمو نفايس لما ربنا فايسو إن شاء الله دبما هند ربنا فايسو رمنا يالا تنجرم من يالا حابشا جتشو دا من يالا لمي نتوبيت يالم تجتشو دا كان فان كيساني نتيالم دا سودا عربية جدا كيسا تجتشو دا namoonni bakka anjoo hin beeyne har'amaan tana ajaa'iba viidiyoo tana waraabuuf deeme dubartoota hedduun arge hedduun as keessa ture doktora barbaaduun arganne waan ta'e doktora kiyyaan arganne waan ta'eef hedduun as keessa ture hanga doktora seenuu eegutti bitaaf marga kiyya dubartoota hedduutu yaa wayyaan hojiin baay'atuun yaada adda addaatiin ni dhukkubsatti dubartoonni waan ta'aniif dubartoota hedduutu as keessatti arginu jechuudha. Dubartoota hedduu dubartii 50-60 ta'uun sa'a dheeraan ta'e waan ta'eef as keessatti arge. Guddaadha manni yaalaa mana garaachaa guddaadha. Yaani arabdoonni illee jirti garuuyyuu yaani an dhibamaa habashaa malee kan arabdootaan argine as keessatti jechuudha. Dhibamaa habashaa qofaan arga. Garuu jirtu doktorri arabdoota illee jira yaani manni yaalaa waan arabaatiin barraa'ee waan ta'eef. المهم ما لسنين جدو بربادين نتو دبرتو تبي عربا جتون يفهمها فيديو itu مدابه فايه كيف فتو مالي حالا كان عندن دام دبرتو تبي عربا جتون بيكتو تا جبدو بقى جتتي نفسهم قو بيكتو واحد جتون namoota waa hedduuf eegamullee tokkoffaa biyya guddatte keessa jiraat lammataa obsa qabeettii beektuu hunda dandeessuudha dubartoota biyya arabaa jechuun maarree hunda dandeessuun hunda beektuun waa hunda hojjette fakkeenyaaf biyya kana keessatti qulqullinaannaa ka'ee wanni isin hin hojjenne jiru jechuudha mana arabaa kana isiitu baadhatee deema utubduu mana arabaati osoo jedhamte kijibu fakkaata wallaahi utubdu Itoophiyaa qofa osoo hin taatin girgiddaan arabaa kun dubartoota biyya keenya irratti dhaabbate osoo jedhame kijiba fakkaata. Maaliif dhiifama qofaadha dirqama addaan dhaabuu qaba viidiyoo. Maaliif lammiin birallee jira kan dalagan garuu akka keenyatti gadi jedhanii of gadi cabsanii qalbii isaanii irraa hin dalagan. Waa hundaafiyyuu nuti mana arabdoota akkasitti qulqulleessine akkasitti nyaata dalagne akkasitti obsa qabaanne akkasitti isaan daddeenne uffata isaanii miidhee isaan bareechifne gadi isaan baafne yoo akkatti amma gadi baatee uffattee argamtu tun madaamin yookiin ministeerri yookiin ijoolleen isaanii waan ofii uffatan fakkaatan nuutu miicee tokkosee bareechisee kaayee fi uffatan yoo ofii kennaa gadi baanu maaliif zifti fakkaannee gabbaan dubartoonni argu kun hundi kun abayaan isaanii caccabaa kun abayaan isaanii iskarbiin isaanii shaashiin akkana qeeraan uffatan kun karreeduu fakkaatu maali yoo miicamu hatta yoo tokko suu dadhabdan hin arraakkaftanii inte dubartiin ammaan akkanatti biyya arabaa keessa osoo jirtu ammaan abayaan isii akkanatti caccabee deemtu gaafa Itoophiyaa galte akkam taate gaafa harkaan miicuu harkaan haruu harkaan waan hunda dalaguu san bakka maashinni hin jirre bakka gassaalan hin jiru guddisa yoo deemte akkam taate namni akkamitti akkatti jazzabee manaa gadi ba'ee mana yaalaa deemu inti maal bishaaniif kafaltammoo saamunaatu isinitti waddade moo kaawuyyaatu hin jirre moo maal jechuudha wallaahi of jijuu fi dubartiin argu hundi abayaan isirratti cacabe maal fayyaan qabdani arasheen wallaahi takkaaf lamammoo odootti dubbadhe jedhe maannaan jedhan jedhe
bira darbe raayoo manaa gadi baatan zannaxaa gadi bayan dee maal jechuudha dee namoonni akkana kun Itoophiyaa bu'anii bara torbaan takka booda xoriin isaaniitu namatti ofiitti nama kaleessu namni mana Habashaa tokko kee mana Arabaa tokko kee kaawuyyaa lamaaf sadi bakka jiru jira kaawuyyaan hin dhabu tasuma kaawuyyaan hin dhabu tasuma mana hiyyeessa abbaa fedhee ta'u kaawuyyaa maal sakandii shan keessatti abayaa kee tokko fatu dadhabdee obboleettiti itti maal akkoo qaba abayaan kee moofaa ta'e haala waan qabdu sun garuu miicaqnu tokko fa waan qabde kanatti zannati gadi ba'e itti maal jechuudha wallahi reeduu fakkaata ishee minooti ani ilaalee ofii kiyyaafuu dubartoonni fayyaan qaban tun akkamitti mana Arabaa dalaydee bultee dhugaman matu miicee tokkostee akkuma kiyyatti furxan gootee bulti jedhee yaada kana laaltee aramni eegama tarratti nu udaanti aaraa waan qabdan miicadhaa tokkofadhaa amma qabdan licuu lama qabaadhaa sadi qabaadhaa kudhan qabaadhaa gara kanatti immoo namni waan qabne jiru qabaattuudha nuti garuu maatiif yaaduu biyyaaf yaaduu isiniif galee maatii gargaaruu maallaqa kaayyachuu mana ijaarrachuu qofa osoo hin taane addunyaan sadi qofa kan nyaattee gadi dabarsite kan nyaattee kan reefu nyaadhee dabarse garaa koo kassee kan uffadhee kan fixe jechuudha uffanni kuni kalaas amma kiyyaa yoo ani rabbi fidin yoo ani irraa du'e yookiin ni sadaqama yookiin ni darbamu isiniif galee kiyya kan uffadhee fixe kan sadaqaa kennadhe malee mallaqni ani baankii qabu manni ani Itoophiyaatti ijaaree mana lamaaf sadi ani qabu kiyyaa miti abbaa itti rabbitu beeku inde ani boruuf kaayuudhaaf jedhee har'a jiruuti umri kiyya gabaabsu qaba namni akkamitti uffata reeduu fakkaatu reeduu eelee fakkaatu akkamitti biyya Saudi Arabiyaa biyya kana geettu biyya guddatan keessatti uffatee mana yaalaa dhaabbata aara ishee minu aara dubartoota naqaa jedha maal taatanii yeroo gadi baatan maaskii immoo yoo akka malee na qofaasisa waan taaneef amma yoo qofa viidiyoo hedduun dhaabaa qofa'ee sidii koraabaa jira hedduun na qofaasisa waan taateef maaskii uffadhe akka namatti hin dabarsineef garuu iyyuu wallaahi yoo gadi baatan zannaxaa gadi baya waan qabdan miicadhaa tokko fadhaa uffanni moofaa ta'e haaraa ta'e kuma rakkoo miti noo boroblee garuu iyyuu miicadhaa tokko fadhaa yoo tokko uffanni haaraa fakkaata bara uffata Arabaa kana mee ilaala waggaa lamaaf sadii ta'e uffatanii waggaa 10 20 illee uffatanii haaraa yeroo hunda haaraa kun immoo maali jedhina yaa hinnaadha hinnaa iidaa jechuudha haaraa yeroo hunda maaliif seeraan miicamu seeraan tokkofama seeraan kaayyamu isiniif galee miicamee tokkofame kaayama uffata waggaa 20 30 taa'u jira mana Arabdootatti argitan uffata sargii fa'aarratti uffatan jechuudha miicamee seeraan kaayyamu hindi isinillee kadoraaba dhabdan mana Arabaatti shantaa qabdan shantaa keessan keessa seeraan miicadhaa tokko fadhaa abayaan bakkeetti fannifamu qabu akkamitti abayaan reeduu fakkaatee deema natti fakkaata torbaan tokko shaashii hidhattee har'a uffattee gadi baate malee aara addunyaan nagaa garuu dubartoonni indee maal taatan daasporaa jedhee mootummaan kabajaadhaan bootaa nu kenna bara maal taatan indee uummanni Itoophiyaa hundi daasporaa nuun jedhanii kabajaanatti godhan maal jechuudha indee maal jechuudha namni akkamitti reeduu uffatee deema warra sheeknoo aara waan qabdan miicadhaa tokko fadhaa ani harcee dibadhaa isiniin hin jenne kuulii dibadhaa isiniin hin jenne bakka waan qabdan miicadhaa tokko fadhaa uffata keessan bakka qaama keessan qulqullina way bishaan gadi kafalfamoo way saamunaan isinitti waddadamoo itti way kaawuyyaa mana Arabaatii dhabame immoo mee rakkoon maal keessan maali namni uffata reeduu fakkaatu uffatee gadi beeku reeduu laayilaa hin lallaamu madarasa osoo bakka dalagu dalaydee na wajjin jechuun walitti qabeetiin irraa hisbaalatti darbata bakka nama hisbaalatti irraa gadi buura wallahi reeduu ammana keessa gisee rafu shaashii akkasii hidhadhee rafu yeroo rafu jechuudha yeroo man rafu itti yeroo addunyaa kanarra kan hagam jiraannu boruuf duufuudhaaf nama gargaaruudhaaf obboleeyyaa keenya gargaaruuf fira keenya amantaa keenya maalii keenya saba keenya gargaaruudhaaf jennee umrii keenya gabaabsinu inde kiyya jechuun kanarra nyaadhee irra uffadhee irra ittiin jiraadhee irra sadaqadhe bakka sadi qofa nyaadhu uffadhu sadaqadhu addunyaan teetan kan gaafa akiraa deemtu sadaqaan si kennatti si gahu kan hanga addunyaarra jirtu kan gadi nyaatte garaa keetitti osoo ofii keetiin nyaatin osoo ofii keetiin hin uffatin osoo hin sadaqatin addunyaa kanarra deemte eenyuuf xaarfaa biifti eenyuuf dee hatta ka ilmoo qabu ani nama intala bareedduu qashitee akkamiin jaaladhu qabu intala kootii nan jiraadhaaf garuu of gateetii miti kan intala kootii jiraadhu maal jechuu uumaa rabbiin isin uume irratti jechuudha
isin baroddota bakka uumaadha rabbiitu nu uume akka uumamte kan dhiqadha dibadha maali kun maali intee namni kana tokko ta'e kan hin bo'u intee uffata namni madaamidhaaf uffata tokko see kan uffata ofii akkamitti tokko fan reeduu akkamitti uffatee baya namni reeduu uffata reeduu maasashaa moo maal jedhama eenyuti hara shemma hara yeroo gadi baatan miidhagina tokko fadha zanna qaara gimisee zanna waludde diaspora dha mala sin diaspora dha maalta laata